Oromiyaa itoo bushuu aanaan gand godinni harkatti diigamee jira. Akka inni diigamu ta'ee jira. Hooggantoonni mootummaa hedduun ajjeefamanii jiru. Poolisoonni Oromiyaa baay'een ajjeefamanii jiru. Mootummaa diiguu duwwaa miti. Rakkoon naannoo keenya mudatee jira, uummata keenya mudatee jira, qaqqabee jira. Waan nuti barbaannuu fi waan nuti feenu qofa otoo hin ta'in uummata kanaaf saba kanaaf kan barbaachisu wal waraanuu otoo hin ta'in taa'anii waliin mari'achuu waan waliif fala ta'uu danda'u mala dha'uu waliin malee. Obbo Lammaa Magarsaa ammantanas callisuu hin filanne dubbachuu itti fufanii saba keenyaa fi biyya baraaruu qabna jedhana. Biyya kana osoo isaan bulchaa jiranii naannoo Oromiyaa fi biyyattiin harkatti diigamtee jirti kan jaan ammoo godinoonni aanoonni hafne jechuun Obbo Lammaa Magarsaa haala kana fakkaatuunis kan dubbatan oggaa ta'u Obbo Lammaa Magarsaa callisuun kan beekamanii fi mootummaan ammoo dhiheenya kana Xaaliyaan dabarsitii akka laattuuf kan gaafatan. Mootummaan Xaaliyaanii fudhatama dhabsiisuun dubbicha Lammaan achitti kan hafan akkana jechuun mootummaa federaalaa jalaa otoo hafin kan dubbatan ammoo humnoonni mootummaa hedduun isaanii du'anii jiru. Humnoonni poolisii qondaalonni mootummaadha. Oromiyaa keessatti diigumsi guddaan mudatee jira osoo isaan biyyattii bulchaa jiranii jechuun Lammaa Magarsaa sodaa tokko malee haala kana fakkaatuun ammoo sagaleen isaanii kan dhagahame. Sagaleen kun iccitiin kan nu qaqqabe hoggaa ta'u haalli Oromiyaa keessa jiru badaadha. Uummanni keenya miidhamee jira. Rakkoon hamaan irra gahee jira. Falli kan argamuun wal waraansaanii miti marii fi marabbaa qofaan jechuudhaan wal waraansa jabaa Oromiyaa keessatti waboo fi mootummaan gaggeessaa jiran gubbatti yeroo jalqabaatiif kana jechuun Obbo Lammaa Magarsaa dubbatanii jiru. Kanaan dura ammoo xiinxalaan siyaasaa Obbo Jawaar Mohammad irra deebuudhaan dhimma waraana Oromiyaa irratti dubbachaa kan turan ammoo haala adda ta'e Lammaan kan hin baramin dubbatanii jiru. Waraanni nigaa biyyi diigamtee jirti osoo isaan bulchaa jiran jechuudhaan wanni tokko akka nafinii fi hanga qondaalonni mootummaa adamsamutti ga'u aanolee fi godinoonni harkaa bahutti ammoo iccitii mootummaa guddoo kan saaxilan dubbii dubbatan kanaan Muummee Abiyyi Ahmadii fi Shimallisiifis ergaa dabarsanii kan jiran oggaa ta'u biyya kana ammoo badanii balleessuuf murteeffatanii jiran jechuudhaan Obbo Lammaa Magarsaa waraanaan ammoo waraana injifachuu mootummicha kan dandeenye kaasuudhaan marii fi marabbaa waboo waliin gattaa'e gara marii marsaa sadaffaatti deemuu akka qabanis ammoo gaafachuun isaanii sagaleen beekuun kan mul'isu hoggaa ta'u mootummaan waraanichaan dadhabee akka jiru biyya harkatti kufee uummanni guddoo miidhamee akka jiru Obbo Lammaa Magarsaa haala kana fakkaatuun dubbatanii jiru. Wal waraanuun duubatti hafummaa. Wal waraanuun saba kana waraabessa biraadhaaf saaxiluudha. Rakkoo biraadhaaf gabrummaa biraadhaaf saaxilanii dabarsanii kennuudha. Obbo Lammaa Magarsaa wanni taamuu qabu mariin godhamuu qaba. Kophaa deemanii akka Shimallis Abdiisaa fi Muummee Abiyyi amma kanatti badanii balleessuun hin ta'u kan jedhan wal waraanuun saba kana dabarsanii diina biraatti kennuu ta'a. Wal balleessuun haala kanaan hin ta'u jechuun ifatti bahuudhaan wal waraansa deemaa jiru. Isa Shimallis Abdiisaa fi Muummee Abiyyi Ahmad afaaniin ammoo nagaa lallabaa harkaa waraanatti jiran kana guddoo kan balaaleeffatan. Haalli kun ammoo ofii badaniitis biyyattii balleessuun dabarsanii saba kana ammoo bineensa afaan buusuudha jechuun Obbo Lammaa Magarsaa haala kana fakkaatuun kan balaaleeffatan. Kaleessas sabni kun qaama biraadhaan tasgabbii akka hin arganne godhamee rakkataa ture. Har'as ofiin deebisne sabni kun tasgabbii akka hin arganne godhuun wayitu jijjiirama malee rakkoon sun irraan furamne. Borus akka hin furamne godhuun. Sabni bal'aan Oromoo kun kaleessas akka tasgabbiin arganne ta'ee qaama biraatiin rakkataa turee jira. Har'aan tanas ammoo osoo sanirra haaran galfatin rakkoo biraa keessa galchinee jirra. Wanni furame kan jijjiirame isa duriirraa adda ta'es hin jiru jechuudhaan ammoo mootummoonni duraanii sabicha cunqursaa jiraachuu kan kaasan Obbo Lammaa Magarsaa haala adda ta'een dubbii jabduu kana kan dubbatan erga Muummee Abiyyi Ahmad nama kana qabanii biyyatti galchanii hidhuudhaaf
yaalanii booddee ammoo lubbuun sagal hin baddu tokkittumaatu bada jechuun rakkoo sabichaa gabbaanii haala kana fakkaatuun ifatti dubbachuu kan itti fufan iccitiiwwan gurguddoo ammoo gabbaasuudhaan sabni Oromoodha akkuma bara Mallas akkasumatti illee haala ammaa